Aha, ሩትዬ እናንተ ስሩ፣ የኛ ደግሞ ፈትፈታለን እንደለመደ። የኛ ምን አገባኝ? ስሩ ስሩ ስሩ። የኛ መፈትፈት ብቻ ነው እንጂ የኛ ምን አገባኝ? እንግዲህ ራሳችሁ ጉዳይ። መቴናል እንደለመደ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ harka fuunee kabajamtootaaf jaallatamtoota jirtanii nagaa qabdanii zaaree matteenaal abbaa giddii miskiina wallaan zima hunda abbaa giddii fi taayyeen kun na biratti gadi hin taa'anii zambiin ittiin godhin malee. Akkuma argitan egaa gara qubna garaatti galla. Roottaa ijoolleen kunii lamaan manatti akka isheen deebituuf jaarsummaa dhaqanii jiru. Roottaan yoo watti bilbilanii hin dhufna jedhani isheen immoo bilbiltee ijoollee yeroo hunda ishee bira dhaabattee jireenya diidduu kana roobee maal jedhan kana bilbiltee waan ta'e jirti jechuudha. Ijoolleen ishee bichaa argatanii mari'atanii akka isheen mana isheetti qe'ee isheetti deebituufidha. Namni gaarii namaa yaade gaarii matti ba'a mitiire. Godanyaan gaarii namaa yaade gaarii matti ba'a. Ilmoon namaa yoo waan gaarii nama hawwe gaarii matu sagaxxama booru jechuudha. Kanaaf gaafa mucaa kana waan ta'e nama nan dhufa dura fi inni duraan dursa dhufe jechuudha. Wanta si waamee fi nama dhufaa mana kee dhufna jedhaniiru jettee jechuudha. Achii gaafa jedhu mucaa minas fallagee maal si barbaachise namaa jedhe. Anaa fi abbuushirraa kan hafe nama biraa wanta si barbaachisu hin qabu. Maaliif nama waamtaa? Maaliif mana kee nama barsiistaa? Booda rakkina sirra gahuu tokko hin beektu kan inni jedhee jechuudha. Jennaani nama mana kee hin dhufiin nama mana kee nan dhufa jedhe hin dhufiin hin jedhani kun nooriidha jettee jechuudha. Yoo barbaadde bakka isaan jiranitti qaxaroo qabdee fi hin deemtu maaliif barbaachise mana kee agarsiisuun nama mana kee maa barsiistaa kan isaan jedhan jechuudha. Kanaafuu waan narra adagaa tokko geessisanii qabanii waan namni hidhus hin qabu. Nama mana kee dhufu immoo hin dhufiin hin jedhani kun nooriidha kan isheen jettee deebisteef jechuudha. Takka ija isaa samiitti ol baasaa takka asii fachiidhaan maraatee jechuudha. Maal hojii dhufu anaafis xuruu miti waan biraa wayyaa biraa haasa'u isaanii. Kanaafiyyuuti ani hin barbaadu kan hin dhufee fi zana jedhee fataa jedhee buna koo irbaata kun nyaata koo nyaadhee deemuuf malee ciqiciqiif hin dhufnee jedhee jechuudha. Jennaan homaa rakkina qabu kun waan nama ciqiciqis hin qabu jettee jarrillee isumaa dhaqee xiqqoo taa'u dhufanii barri yoo qosanii ol galan maaluma hojii dhuftanii waan dhuftan himadhaati wulliqeedha mana keessaa baa kan inni jedhe jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo hunda kana mucaan kun akka Abirishii fi Ruuttaa walitti deebanii hin barbaadu mucaan magaalli kun jechuudha. Mucaa sadiiman sana yoo wayya xiqqoo inni ragaa jedheellee nama dhaggeeffata yaadallee tasgabbaa'ee nama laata jechuudha. Kun garuu roobeen kun hiriyaa abbaa isaan kabajuu jechuudha. Isa gararraafillee kabajaa hin qabu jechuudha. Yoo argitanii jiraattan kanaan dura abbaan Abirish walitti araarsuuf dhufanii dadhabanii otoo achi jiranii fiiganii dhufanii manatti namanii qabeenyaa ishee waan isheen qabdu shiniirra maalirraa kaasii maankaarraa kaasii jedhanii akka waan poolisii tokko ol namanii mana keessa mana jaarsi otoo jiru mana keessa jechuudha. Achi jaarsi jidduu galee maal taatanii maal rakkattanii ani isheerraa dhaga'uu barbaada gaafa jedhu waa biraa miti gaashee qabeenya ishee barbaanne jedhee nama guddaafillee kabajaa nama hin qabne mucaan kun jechuudha dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu Ruuttaan immoo nama garuu itti abbaan irra beeku guddaadha jedhee Oromoo fakkaachuu danda'a isheetti. Nama jireenya ofii diiguuf halkaniif guyyaa tattaafatu wajjiniin dhaabbachuu ishee baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaaf ijoollee kana amma wanta nuti dhufnee fi ciqiciqiif hin dhufne nuti kan dhufnee fi Ruuttaa otoo mana qabdu saatii kanatti nama si barbaachisaa. Manni kee otoo jiru
maaliif mana kiraa fuutee qobaatti taa'uu barbaadde kanaaf dhufne tokkoffaa akkammoo akkuma nagaa buustanii araaramtanii namni wal ajjeese hin jiru dhugaan hin qallatti malee hin cittu kanaafuu nama duuba keessan irra jira nutis irra geenye jirra qorannee jirra kanaaf qeekeetti deebii mana keetti deebii manuma keessii wayyaa kanaaf ufne malee nuti ciqiciqiif wayin immoo namaan wal tagga'uu miti kan nuti dhufne immoo si bicha barbaanne malee isa miti kan isaan jedhanii jechuudha. Qabaa wallaahi la viidiyoo sana hin argitu jedhee yaada. Tokkitti qabaa hin laatu mucaan kuni jechuudha. Jarri akkatti afaan keessaa baafatanii dubbatanii walii galaniyyuu hin danda'anii jechuudha. Harka ol facaasaa morma asii achi billah. Wallaahi jechi jireenya namaa diiguuf akka kanaa ta'uun baay'ee tokko booru jireenya kee keessatti kan si yaagaaxamu hin beektu jechuudha. Jireenya namaa gisee akkas gootu kan kee fuuldura kee too yaadde bareedaadha jedhaanii dhugaa rabbii wallaahi. Yoo argitanii jiraatan bakka dhaqetti mucaan kun Abrish afaan irraan bu'u jechuudha. Kanaaf garatti dubbatan dhabanii nuti roottaa hin beekna waan hundayyuuti. Deebii mana keetti qeekeetti jenna wanti tokkitti wanta ani ijoollee miti hin deebiyu wanti na deebisuu hin jiru fin'eerra miti. Wanni astakaakalamu tokko hin jiru hin astakaakalla gaafa jarri jedhani wanti astakaakalamu tokko iyyuu hin jiru fixeera hiyyooti qaxxilaal kan isheen jettee jaraaf deebiste jechuudha. Maaliif Ruuta waan amma keessa jirtu ilaali. Dhugaas irra geesse bartee intallis immoo amantee fuuldura keetti dhaabattee kakattee nama duuba jira nama sana yoon baase immoo miidhamarra gaa maatiin kun miidhamu kan isheen jettee jechuudha. Kanaaf dhiisitii kottu gara mana keetti deebi jennaan wanti tokko ani ijoollee miti jireenya koo naan murteessitan sini kan isheen jettee jaraaf deebiste jechuudha. Isheen illee mucaan illee Abrishitti deebi jechuu keessan gungumaa agawuu hin barbaannu nuti hanaasa tanaasaati qaxxalaati mana keessaa kan inni jedhee jechuudha. Ijoolleen illee ati rooba maalii fi yeroo dubbattu ragaa jettee nama dhaggeeffattee namni haasaa nama fixachiistee kaateeti yaada mataa kee odeessita. Yeroo hunda kana wasi agarru viidiyoo irratti qabaa namaa hin kennitu nama tasgabbootee namaaf yaada laattee namarraa immoo yaada fudhachaa hin jirtu. Yeroo hunda kana maaliif inni akkas taatu jireenya namaa diiguu fi fiigiini jireenya namaa diiguuf harka rukutiini otoo ta'ee situ walitti fiddee dhugaan baramee fiddanii mana isheetti deebistu jennaani ammallee oluma dubbii hancaalu gochaa jirtu malee tasgabbii ammallee fidaan jirtan wanta ta'eef mana isheetti akka isheen deebitu godhaa jireenya diiguu fi iyyaaliin gaafa inni jedhu ani ijoollee isheetu murteeffata jireenya ishee waan diinne hin qabnu isheen ijoollee miti. Nama guddaadha isheen kan inni jedhee deebise jechuudha. Jaraa fi akka kana waan taa'anii akkatti dubbatan dhabanii salphinaatiin mana keessaa ba'anii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi hiriyaan tokko gaarii nama hawwa gaarii nama yaada mana ishee keessa isheen nama garaatti baatu mana ishee keessatti akka jireenya ishee deebite akka duraatti jedhaniiti kan isaan dhufan akkuma ilmoo namaa ishee yaada ishee irraa fudhachuuf dhufanii jennaan hin ta'u hungumaa jette isheenis mucaan kunis gurri keenya dhaga'u Abrishitti deebi kan sin jettanii isheen amma gammachuutiin jiraachaa jirti akka barbaaddetti. Kanaaf gammachuu ishee kanammoo akka sinii intinii gootanii hin barbaannu kan inni jedhedha jechuudha. Mucaanii akka kanaan gaddanii baay'ee tokkotti mucaa kanatti bira deemanii murtoo tokko malee jechuudha. Ruutaanis immoo jireenya koo na malee sintu na murteessa miti. Ufii fayyaa qabdaa kan isheen jette jechuudha. Isheen illee deebiste baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuu fi maaliif baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha. Footoo tokko immoo kaleessa gargaratti na eegaa jettee isheen gadi gadhiiste sanarratti namoonni baay'inaan yeroo hunda wallaahi arrabaatiin atoo akka arrabaate ol as baatee yoo deemtu cimtuudha garuu isheen dhugaa rabbii yoo isheen gadhiistu fuudhanii utuu viidiyoo isaaniitti fe'atanii Abrishii rabbiin nagaan ishee hiiku mucaan hankee miti ibbatti mucaan han Abrishiyyuu miti. Abrish kanaa booda mucaa gaafa isheen deessu mucaa sana marammarsiise akka isaa ta'e baree fuudhee guddifachuu qaba malee zalzaalaa abbaa meeqaa kanaa mucaa kan kooti jedhee han eegu
hin qabu kanarraati kan isaan jedhanii irratti duulaa oolanii kaleessa jechuudha. Wallaahi nama gaddisiisa. Arrabaan salphoo jedhu maatii isheef kabaja qabdu, ofiifillee kabaja qabdu, kan maatii ofii kabajutu nama kabaja. Guddis baddee waan bakka waan isaanii hin jenneen jiru jechuudha wallaahi. Amma laxxafattee dhufte gaa na eegaa jette galgala keessatti jette maal nuu fiddee dhufuuf egaa itti marxifattee dhufte gaa ishee sargii isheeti moo wallaahi ani isaan jedhan jechuudha. Dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Namni yaadataallee garatti intinii godhatuun qabu uummata biraatiin jechuudha. Kanaafi kaleessa akka kanatti raggaxamaa oolteetti jechuudha. Irratti duulanii ati silayyuu sobda malee duraanuu ulfi keeyyuu ulfa kanayyuu gizee wal loltanii Abireesh wajjiniin diida turte deebitee immoo araaramtanii torbeetti Dubaayii deemtanii achitti deebitee immoo dhuftee ani ulfa jette kana jidduutti ulfi kun duraan akkamiin ati waan ulfaata waan riyaada muka intiniirra dhaabattee taphatta dubartiin ulfaa sarara dhaabattee taphattu sobuma gungumaayyuu mucaan kan Abireesh miti kan isaan jedhanii hanuma mucaa kanaati mucaan kun hin jaallateera kan isaan jedhan kanaan durasi har'as immoo kunoo isatu mana akimii geessee isatuyyuu marmaraa mucaa isa faanarra deemee kanaafi gaafa mucaan alatu Abireesh laazimii marammarsiisee akka isaa ta'e baruu qaba malee mucaan dhibbaa dhibbatti kan isaa miti jedhanii kaleessa akka kanaan irratti duulanii akka kanaan arraba kana quufaa oolteetti jechuudha. Kaleessa ruuttaanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Isheerra darbee maatiillee manatti kan isaan tuqanii maatiin hayin jedhu adaban qabdu hin dhageessu. Maatiin irra hin jiru kan ishee gorsu hin jiru kan ishee deebisu hin jiru maal zalazzalamte abbaa argee faana kan isaan jedhanii nam dubartiin tidaarii qabdeetu tokko tidaarii isheef akkam kabajaa dhabdee akka kanaa godhatte abbaa argee wajjiniin kan isaan jedhanii ol fuudhaa gadi fuudhaa oolan jechuudha. Roobee kanammoo yuutuubii kee sirratti gubnaa nu eeggadhu asii yoo ati gadi baatee Abireeshiin dhiifatama gaafattee jireenya isaanii isa diiddee kana yoon qixeessine utubii keerratti nu eeggadhu jedhaniiru jechuudha. Utubii tokko lafa'anii dhabuun baay'ee namatti ulfaata. Dhugaa rabbiiti wallaahi nama gaddisiisa. Utubii sirratti gubnaa yoo ati gadi baatee dhiifataman gaafanne dhiifatama yoomuu si biraa hin nafnu kan jedhani mucaa kanaan jechuudha. Nama gaddisiisa jechaa jiramu namni gizee kanaan raggaxamee maatii ofiillee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi. Ammoo darbee immoo Mubeel Mubaarak hayyuutiin daangaan ittiin darbiin daangaas ittiin darbu jedhee jira jechuudha. Iddoo wal jaallatanii jarrillee waggaa lama fixanii waggaa tokko irraanfadhe waggaa tokko jechuudha. Kanaafuu jaalalli asumatti haa dhaabbatu ani daangaa asii achi sittiin darbu atis achi asittiin darbi. Waliin jedhanii jiru jechuudha. Sheexaana takka ani beekaa wallaahi jidduu gala fakkaata hayyuuni. Samoonii kana intalli tokko Mubaarak wajjiniin akka nama maraatee godhatti yoo isa argitu immoo hayyuun xiqqoo nama jaallattu gaa yoo namni biraa akkas faanarra ta'u jaallattanii warri beettu jedhee yaada. Jaalala wanta ta'eef nama akka kanaa ta'uu hin barbaaddu kan ofiiti yoo ta'e anuma ofiiti. Kanaafuu hayyuun asuma irratti haa dhaabbatu angoofan kee bakka waliin zalaguu hin dandeenyu kan isheen jettee hayyuun eengadda dabarsitee jechuudha. Mubaarak immoo aarii sanaan dhufee kana booda kan Mubaarak jedhan irraanfadhu mataa kee keessaa baasii lammaffaa deebitee dhuftee jireenya koo keessa galtee jennaan of eeggadhu har'aan qabiitii ishee macarrashaa isheen har'aa kan inni jedhee jiru jechuudha. Kana duras sababa keetti waan guddaa irra ga'ee waan narra ga'ee natu beekaa gizee sadaffaa moo gizee lammaffaa niti waan kana akkas naan jettee jirtu wanta ta'eef kan rabbi godhe malee hin ta'u hundumtuu harka rabbiiti. Anaaf han rabbi naa kaa'eeru inuma jira kan koo wanta ta'eef han rabbi taasise malee wanti tokko giddiitiin ta'uu hin jiru wanta ta'eef durayyuu sobaanii na fakkaattee nama na jaallate fakkaattee yeroo irratti gubde yoo ta'e kanaafuu har'aan qabdee immoo lammaffaa akka deebitee natti dhufnee jireenya koo akka nan baxabadhe har'aan qabiitii jedhee dubbatee jechuudha. Isheen egaa wallaahi hin jaallatti dhugaatti yeroo hunda jettee kaameraa fuulduratti boossi hin boosse akka kanaan jechuudha. Hin gaddite baay'ee tokko hin boosse.
Ani si jaalladha sobee si fakkeessus miti dhugaatiin garuu sa'aatii ammaa kanatti immoo waan ilaalu immoo natti hin tolle kanaaf yaada narraa jiru yaada koo ibsadhe yaada koo ibsachuu hin danda'u kan isheen jettee boossee jechuudha sitti fakkaate ati sobdeeti jechuudha durumaayyuu akkanii intini akkanani sobee si jaalladha jettuu fi kanaaf atillee otoo na jaallatate daftee murtoo tokkotti hin seentu ani yaada narra jiru hin ibsadhe akkamiin ati murtoo tokkotti seenteree daftee otoo dhugaatiin na jaallattee jiraatte ani siif jedhee maatii koollee kabajaa dhabee maatii koo kabajaa wadhee jira kan isheen jettee jechuudha nama gaddisiisa asuma sinirra dhaabadha.